Abdi. Kana booda kana keessa jira. Bal'ina isaa taachisicha qaba. Kichina qaba. Taa'edha. Waan dhabe tokkoyyuu qabu. Bal'ina isaa jaallatte. Waa'ee hojii dhiistee waa'ee dhuunfaa keetii dhiphatta barta. Maalo shubaa. Ofii keetii yoo yaadu baadha. Adanaan abdisitti dhagahamu. Waan si dhibu yeroon ofii kooti illee yeroo dhabeetti isa afaan illee ergadda yeroo baay'ee. Hattu? Sammuu koo taa'e hattu. Ani moo yeroo xiyyaarri samiirra deemuu dhiise dooniin bishaan keessa deemuu dhiise ispaaltii irra ba'anii karaa isaan badan hin beekamnetti yeroo nu sassaabnee hidhaa jirutti anaan attuu yattaati. Ana attuu iyyuu sassaabnee hidhaa reefu waggaa addamii meeqa booda reefu sassaabnee hidhaa runattu. Anaan attuu yattaati. Ta'ee immoo sassaabnee hidhaa jirraa itteetti keessa uummatte bara. Nuun kanaaf si waamne. Nun baasii waamne ati baasisitti baachuu danda'an nun homaan jennu amma tokko ijoolleen dhiiraa isin irra nu wayi. Waan guddaa ta'e mini waan akkasitti hin tolu malee gonkumaa kaffaluun qabda turte. Dhiifama guddaa garuu. Kam jaallatte? Hiree ke jiradu. Hiree ke rakadu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatuun argine deebinee facaanee. Taka kodanne fudanne ofidadame tu alagada plane Hiree kenya taka kodanne fudanne ofidadame tu alagada plane. Kam jaallatte? Lakkiin jibbine. Argitee addunyaan kun akkasidha. Kaleessa gaddaa har'a gammachuu. Kaleessa yeroo ati mana dhiphaa sanatti mandiraara naannofteetti nu gashitee wanti kun akka inni jijjiiramu sitti ture. Kaleessa dhiphannee mana dhiphaa sanatti gallee haala rakkisaa hedduu dabarsine. Har'a immoo gaafa haalli ta'u akkasidha.
Kanaaf waadaan kos dhugaa ta'utti dhufaa jira. Si galee miti. Obsa qabaannee waan hundumaa argachuu dandeenya. Yeroo rakkisaa sana hundumaa dabarree iddoo kana keenya. Kanaaf kana booda fuuldurri keenyi booriin keenyi gaarii akka ta'etti tilmaamaa deemuuti qabda. Kanaaf nuti abdii kutuu qabna. Hojii akkamii jireenyi? Jireenyi gaariidha. Ammallee isa saalfachuun dhiifneeti. Biliseen yeroo darbe bilbilaan baay'ee natti dheekkamte. Imaanaa nyaatte maal jettee natti iyyaa turte. Eenyurraa dhageesse isheen? Sitti nimne malee yeroo mana hidhaati ba'e. Guyyaa lamaa sadii akkati jirtu jedhee hin jirta jedhee sobeeni ture. San booda si dhabee jennaan urjiin si bira dhufteetti beekana sobdaa jedhee gaafadhee jennaan akkasirraa walii bilbilee barte. Anaatu itti meeqatti hin jirre. Eeyyeen yaaddoofteedhee ergan bilbilee fiillee tureera. Maaliif itti nimne garuu ati sitti? Maaliif bilbilee fi ati hin dubbistu? Si arguu koo. Bilbiluu fi jibbee mini abdi. Amma yoon itti bilbile ishee yaaddisaa laata jedheen sodaadhe. Biliseen waan baay'ee naaf taateet tanaaf. Tolee bilbiliif nan dubbisaani. Okay. Hello. Hello Abdi. Bilisi akkam? Abdi akkam ati nagaadha? An nagaadha. An nagaa. Akkam? Jaalan jiru? Nan jibbisiin jedheera. Maalii ta'us natti toleera. Gammadeera jaalladheera linaan jettu amilee makootiif. Maaf dubbii jaallattaa? Nan dhibbisiin. An dhibbachuun barbaadu. Maal miti? Dhiphina keen fedhuufan fedha keessa gaafadhee. Ana immoo na dhibbisaa jirta kaa? Seera taanaan. Si.
Mee nama kana dubbisi. Hello Bilo. Urjii ko dhuguma sidha moo? Yaanuma urjiidha. Hin badde jedhanii abdii na kutachiisanii turanii urjii. Biloo ko akkamati? Ani nagaa kooti urjii koo takkam. Ani nagaa kooti waan tokko iyyuu hin taane biloo ko. Urjii koo hin badde jedhanii abdii na kutachiisanii turanii. Dhiifama biloo ko si jalaa baduu koo. Urjii yoo waan fedhe ta'e illee abdii dhiistee akkamittiin baqatta? Nama bosona keessatti beektu, nama iccitii kee beeku akkam goote dhiistee baqatta? Akkati dhiistee ni badde moo inni iyyuu natti meera? Lakki biloo jaalladhee miti. Urjii koo baqattoof gootee baduun baay'isin maaloo? Amma immoo abdiinis na bira jira. Wanta tokko wanti na rakkisu illee hin jiru. Eeyyee abdii bira taa'uun kee gaariidha. Abdiin si barbaachisaa bara urjii. Anaanis immoo takkumaan na dagatte. Maal taatee biloo ko maaloo akkamittiin si irraanfadhaanii? Amma garuu ana caalaa abdiitu si barbaachisa. Ta'us immoo dhuftee na ilaaluu qabda. Yoo Waaqayyoo jedhe nan dhufa. Rakkina anaa wajjin dabarsitee oomiyyuu irraanfachuu hin danda'u biloo ko. Manni barumsaa keessan boqonnaa hin qabu moo? Manni barnootaallee cufama garuu gidduutti. Yeroo cufamu yoo Waaqayyoo jedhe dhufee sin dubbisee hin deebi'a. Abdiin immoo akkamii urjii koo nagaa isaati? Biloo ko. Elaa waan tokkoon sitti jabaadhu. Kaayyoo kees immoo hin dagatin. Tole haadha ko. Qabxiilee akkati fiddu silumayyuun shakku garuu eessa akkasi ga'e immoo natti hin himne. An yuunivarsiitii Harammayyaa na ga'ee abdiin immoo achi hojiif dhufee achitti wal agarre iyyuu akkuma carraa. Harargee moo? Harargeen biyya jaalalaati yeroo jedhan dhageenyeerra. Maarreet intala harargee taateetta jechuudha ka. Urji isa hafeerra isa dabarsiteetu caala abdii akkam kutan. Rakkoo amma sana dabarsitee achi geessee abdii kutachuu hin qabdu. Urjii koo maaloo isas dhiistee baddee mataa boowwuutti hin ta'in. Tole. Urjii koo baay'een immoo si jaalladha. Anis sin jaalladha biloo ko. Abdiin si dubbisa. Abdiin immoo sin dubbisa siin jechaa jira abdii dubbisi. Toletti kenni. Tole. Nagaatti biloo ko. Hello. Yoo abdii koo. Biloo akkam? Nagaa keetii abdii. Nagaa jira anis nagaa jira asinis nagaa qabdi. Amma kun barattuu kaampaasii taatee anis hojiif dhufee tasaasii wal argine. Abdii garuu urjiin nagaa isheeti? Fayyaa jirti nagaa isiiti. Abdii beektamti kana keessaa gahee guddaa qabda. Kunoo kaa'imaanaa keellee nyaanne rabbi waliin fide. Waadaa kee immoo nyaattu. Sina mana abdii. Waaqa gaditti urjii sittin kenne. Okay. Yaaddoo kee dhiphachuu keetiif immoo dhiifama si gaafadha. Erga isheen si argatte immoo homaan dhiphadhu. Galatoomi dhugaatii obboleetti gaariidha. Atis galatoomi abdii koo. Thank you, okay? Safe bilbilaano. Bye. Haa ta'aadha. Fayyaa ta'e. Ciao. Biloon akkanatti halkanii guyyaa waa'ee keenya gaafataa turte. Dhugaan siin jedhaan namni akkasii dhugaan hiriyyaa natti fakkaatu. Akka nama obboleettii akka nama haadhaatitti
akkasiif cinqamaa turte. Hiriyyummaan keessan baay'ee nama hin haafisa argaan siin jedha. Iyyaa abdii. Dhugaan oolmaa bilisee kanadha jedhee kana hin deebisuun qabu. Namni jireenya koo keessatti galateeffadhu si taansee biloodha. Yoomiyyuu irraanfadhuun biloo. Baay'een jaalladhaanis. Lafa rakkina kootti na bira dhaabbatteetti. Akka obboleetti ishee haadhoottidha kan isheen na ilaaltu. Yoo rakkatte natti minaan jetti. Ofii ishee qabaatteetu hin taane. Durumaa kaastee na bira waan dhaabattuuf jetteetu. Baay'ee biloon nama gaariidha naaf. Maaf natti himne garuu waan akkanaa. Bilis kana booda nu dhosiin, okay? Isinillee kana booda rakkattu. Waan jiruun wal bira jirra, okay? Tole abdii. Ati hiriyaa akkasii qabaachuu keetiif immoo carra qabeettiidha. Meti. Oh. Dhufte? Dhufe. Qodaa miti ta'e? Qodaa tokko sirreeffachaa jira. Akkamitti oolmaa? Oolmaan gaariidha. Tilaadimee? Anaaf bittee? Maarree? Anaaf moo? Bareedaadha. Kan biraas jira? Kunis bareedoo? Kana dhaalitii? Bareedaadha. Dhugaasiin jedha galatuumi. Abbaa manaa akkasii qabaachuu kootti hedduun boone. Anis haadha warraa cimtuu akkasii qabaachuu kootti baay'een gammada. Jaallattee? Jaallattee jettee? Guddaa jaalladheera. Yoon hin qabatte. Baay'ee bareedaa bitte. Ani yoon hin qabatteeti kanaaf kana malee. Galatu. Yaaddeenaa bittee dhufuu keetiif guddaan si galateeffadha. Argitee? Haalonni akka isaan qajeeluu jalqaban amma lama eegalleera jechuudha. Uffattee ilaalta? Si ba'u? Dhufte? Nagaa. Akkamitti? Nagaa. Naaf iddoo dhufte? Eessi fideera? Garuu si rakkisee ijoollee durbaa rakkisu natti hin tolu garuu maalan rakkadhee man si rakkise dhiifama guddaa dhugaa rakkise. Rakkoon qabu maal gargaaruun garuma jiru mi? Guyyaa tokko garuu siin kiisa rakkinaan qaba. Lakkista akkami garuu dorgommicha ni dorgomami? Dorgommicha. Dorgommicha? Maal ni dorgomtan? Qabxii bareedaa fidda malee qabxii bareedaa fidda ni dorgomtan maa hin jiru malee. Rakkoon qabu bakka yaaddeen kanaaf. Rakkinaan qabu waa'ee dorgomee fi yaaddeen itti nattamanii waan hundumaa natti xumura. Tole. Galatoomi galatoomi. Maallaqa isaa fiddeeti kanatti naa bitte. Maallaqa isaa fiddee? Maallaqa isaa fiddeeti. Haala madura ofitti ilaaltee uffattee kaatee illee waa'ee sana gaafachuu wayyu? Kuma! Si gaafachaa hin jira. Maallaqicha eessaa fiddeeti kanatti naa bitte. Kaleessa dheengadda mana mooraa guutuu kiraa fuutee meeshaa babbareedaa itti bitteetti na galchite. Guyyuma guyyaatti waan haaraa bitaa jirta. Har'ammoo wayyaa akkasii naa bittee dhufte. Qarshicha eessumaa fuutiitti kanatti naa bitaa jirtu. Isaan sii bitee dura uffadhu ilaaliitii achi booda natti haasa'iin siin jechaa jira. Uffadhuun siin jedhi maal goota laata? Ammaa gochuun danda'u maalin godhare? Madda galii keetii ani haati manaan kee meetiin beekuun qabuun.
Maallaqa eessaa akkati fiddu maal hojjettee akkati fiddu ani beekuun irra jiraataan bara. Gooftaa koo ati riba keessaa weeraraa qobaa dudubbataa mar'achaa buta akka sa'a. Nama wayii gaddisiistee akkati wanti argachaa jirtu keessi kunatti. Ilaakuma harki kee kun barruun kee kun qulqulluu ta'uusaa mirkaneeffachuun barbaada. Akkasi dubbii. Kaleessa gaafa dhibe biyya Arabaa deemta mucaa kee ajjeeste. Ammoo gaafa argamu barruun koo qulqulluu miti. Abdii kee kana kaleessa abdii eeggadda abdii. Waan injiriitti maal na abdachiista? Sitti moo obboleessa kee wajjin yoo adda kan si baasee kanaati. Amma meetii isa dhiisiiti. Amma isa darbee dubbachuu dhiisiiti isaa ammaa fuuldura tarkaanfannoo siin jedheera bara. Sitti meeramu. Maallaqni hannaa fi sobaan dhufu eessanuu akka nama hin geenye yeroo baay'ee irratti dubbanne. Dabni daba caalu immoo dhala ofii ajjeesanii biyya hambaa dhaqanii sooramuuf hawwudha. Akkasiidha. Ani meetiin bar hatee yookaan sobee yookaan immoo dukkana keessa dhaabadhee mataa namaa dha'ee miti bar. Biyya Arabaa dhaqee dafqa koo akkasitti coccobsee hojjedhee fideen jireenya koo jijjiira siin jedhe malee hatee yookaan sobee miti. Kanaaf lubbuu baastee dhattee qabeenyaa fiddee dhufta. Kan hin jedhu waa'ee dhimma meetii irratti immoo mirga guutuun qaba murteessuudhaaf. Si galee? Murteessuuf mirga qabdaa? Waa tokko sitti immoo quba kee akkas gootee mucaa kootti buusuu akka hin dandeenye immoo jala mureessitti. Natti laattee taa'i. Dhaggeeffadhu. Siin obsee malee dubbachuu wallaaleeti miti. Ofii kee Arabaa addanaa miti. Fagaattee iddoo barbaadde deemuu dandeessa. Suuqii kamii bitteeti? Walakkaan dhiiga isaan koo akka ta'e garuu hin dagatiin. Akkas taanaan immoo imurra kama. San booddee imurra kamaa ta'a. Murteessa ta'u fayyaa duraa dhalatu malee naa kennuu dandeessa. Ani immoo sitti immoo hin dhalatu hin dhalatu. Mucaan kun hin dhalatu. Isa walumaan Si xiiqiin hin qabsiisina nama. Xiiqiin achi galtee tataan ana meetii moo na beektatiyyuu. Isa walumaan kan ilaallu ta'a. Akkasi dubbii. Nan deebisaaf. Waan amma goote garuu hin dagatu. Hin dagatu. Waa tokko sitti immoo homaa tokko waan fiddu tokko iyyuu hin qabdu. Darbaan sii obsesiif. Hamma har'aatti kanan godhes mucaa koof qofa akka ta'e garuu hin dagatiin. Hin dagadhu. Maanni abdi? Finfinneetti deebi'aan jira akkanaan ijjan. Baay'ee nama dhibdati. Akkamittiin abdii naannoo dhoksitee hamma deemuu fedhan jedha naan jette. Waan dhumaaf galatoota.